keenya bakka jirtanitti isin haga'u barnoota keenya kutaa 41ffaatiin jecha sagalee hu'aa kan waliin ilaallu ta'a. Sagaleen hu'aa kan uumamuuf jechi tokko dubbatamuuf hafuurri somba keessaa ba'uuf jedhee yoo addaan citudha. Jarreen kana fakkeenyota adda addaa fi jechota sagalee hu'aa afaan Oromoo keessa jiru fudhachuun kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni chaanaala haaraa taatan sabiskiraayib taasisuun maatii ta'a. Viidiyos laayik taasisuun haa eegalluun isiniin jedha. Hiriyoota keessaniifis sheer taasisaa. Namoonni gama dhuunfaatiin barachuu barbaadan immoo lakkoofsa iskiriinii irratti argitaniin nuuf bilbiluu ni dandeessu. Kallattiimaan barnoota keenyatti gaafa kan uumamu jechi tokko dubbatamuuf hafuurri somba keessaa ba'uuf jedhee yoo addaan citudha jechuun akkasiigaa afaan Oromoo keessatti bakka baay'eetti nu mudatu jechuudha. Hu'aatiin alaa jechoota afaan Oromoo guutummaan guutuutti waamuun hin danda'amu. Isaan kan ammoo tokko tokkoon walii deemnaa. Isa duraa mallattoon hu'aa ishee kana ta'uu ishiin dagatina. Mallattoo qalama diimaatiin barreeffamtee jirtu kanaa jechuudha. Jecha tokko yookiin barreeffama tokko keessatti mataarraan irra keessaanii kan isheen galtu jechuudha. Isaan kana egaa sirriitti waliin ilaalla. Egaa bakka kanatti gamaaf gamanatti jechoota qubeen isaanii wal fakkaataa garuu immoo kan gamanaa keessa hu'aan ni jirti jechuudha. Isaan kun gaafa dubbisnu sagalee adda addaa nuti kennaa jechuudha. Asitti sagaleen nuti dubbannu yookiin hafuurri nuyi baafannu osoo addaan hin citiin sombarraatii ka'ee haga afaan keenyaatti dhufaa jechuudha. Asitti garuu sagaleen nuti haasofnu addaan cita. Addaan citaa jechuudha. Bakka kanatti addaan citeetu sagaleen kun immoo itti fufee hafuurri sombarraa ka'ee ba'aa jechuudha. Haala kanaatiin kan nuyi waamnu. Asitti kana balaa gaafa jennu hafuurri keenya osoo addaan hin citiin kan inni dhufee jiru jechuudha. Asitti garuu sagaleen keenya haga asitti qofaadha kan inni bahu. Sana booda asitti addaan citaa jenna. Bal'aa jenna jechuudha. Warreen kaan keessattis akkasuma kun hiruu jenna. Hiruu asitti garuu agasitti sagaleen keenya ni jira. Achi addaan citaa. Sana booda sagaleen keenya itti fufee ba'aa jechuudha. Hir'uu jennee waamna jechuudha. Asitti immoo kalee sagaleen keenya bakka inni itti addaan citu hin jiru. Asitti immoo kal'ee jennee dubbisna jechuudha. Asitti hara sagaleen keenya osoo addaan hin citiin. Asitti immoo har'a jennee dubbisnaa jechuudha. Kun garaagarummaa jara kana keessatti kan uumtee qubee isaaniitu hin taane mallattoon hu'aa galtee sagaleen keenya bakka inni itti addaan citu nutti agarsiisuu ishiitiin jechi gamana jiruu fi gamana jiru garaagarummaa uumanii jiru jechuudha. Hu'aan faayidaan ishii guddaan bakka itti hafuurri sombarraatii ba'uuf jedhee addaan citu irratti galti jechuudha. Haala kanaan kan nuyi fayyadamnu jechoota baay'ee afaan Oromoo keessa jiranii haala kanaan kan waliin ilaallu ta'a. Faayidaan lammaffaan jecha sagalee hu'aa dubbachiiftuun adda addaa lama yoo walitti aanan adda baasuufis ni fayyada. Kun yaada jalqabaa wajjiniin adda addummaa guddaa hin qabu. Dubbachiiftuun lama afaan Oromoo keessatti walitti aanuu hin danda'u. Kan isaan walitti aananis yoo jiraate yoo hu'aan gidduu isaanii gadi qofaadha jechuudha. Akka kanatti amma jara kana yoo ilaaltani kun hiikaan qabu. Afaan Oromoo keessatti waan jedhee dubbatu tokkollee hin qabu jechuudha. Sababa kanaatii fi bakka kanarratti hu'aa gidduu kanatti hu'aa asittis hu'aa gaafa gashinu jechi kuni jecha ta'ee jecha hiikaa qabu ta'ee waamamuu danda'a jechuudha. Asitti gaamma isheen kun amma iddii hu'aan galtee booda ba'e, ka'e, boora'e jenneetu jechuudha kan nuyi waamnee jiru jechuudha. Akka tasaa ta'ee haala kanaatiin siif kennamee jira yoo ta'e mallattoo sirrii ta'e guutuun dubbisi yoo siin jedhame dubbachiiftuuf dubbachiiftuu gosa adda addaa lama
gidduu isaaniitti kan inni galu jechuudha. Ishee kana yaaditti kana qaba. Jechoota afaan Oromoo keessatti sagalee ho'aa qabanii kutaa jalqabaaf kutaa lammaffaa isaanii isiniif qabannee dhiyaannetu jira. Kutaa tokkoffaasaa asumaan kan itti fufnu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin turaa. Qal'oo, qal'oo, qal'oo. Iida'uu, iida'uu, iida'uu. Gaa'ela, gaa'ela, gaa'ela. Du'e, du'e, du'e. Qe'ee, qe'ee, qe'ee. Ga'e, ga'e, ga'e. Faca'e, faca'e, faca'e. Hir'isuu, hir'isuu, hir'isuu. Re'ee, re'ee, re'ee. A'e, a'e, a'e. Sa'aatii, sa'aatii, sa'aatii. Kaa'e, kaa'e, kaa'e. Qophaa'uu, qophaa'uu, qophaa'uu. Qophaa'e, qophaa'e, qophaa'e. Angala'uu, angala'uu, angala'uu. Boora'e, boora'e, boora'e. Bobba'uu, bobba'uu, bobba'uu. Har'uma, har'uma, har'uma. Taa'umsa, taa'umsa, taa'umsa. Bal'aa, bal'aa, bal'aa. Yaa'ii, yaa'ii, yaa'ii. Boo'uu, boo'uu, boo'uu. Lo'aa, lo'aa, lo'aa. Hir'ina, hir'ina, hir'ina. Ama'uu, ama'uu, ama'uu. Seecca'e, seecca'e, seecca'e. Yaadda'uu, yaadda'uu, yaadda'uu. Bari'uu, bari'uu, bari'uu. Raata'uu, raata'uu, raata'uu. Mil'uu, 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 mil'uu. Jechoonni sagalee ho'aa kutaa jalqabaatiif nuti waliin ilaalle isaan kana. Jechi sagalee ho'aa maal akka inni ta'e, mallattoon ho'aa bakka kamitti akka galtu isaan kana waliin ilaalleetu jira. Kutaa 42ffaan jecha sagalee ho'aa kanneen hafan isiniif qabanneetu dhiyaanna. Haga sanatti jarreen kana irra deebitanii shaakaluudhaan nu eegaa isiniin jenna. Fayyaa ta'aa.